haramun danda'anii afaanni Oromoos akka as gahu seenaan Oromoos akka badee hin awwaalamee hin dhabamne gochuudhaaf warra lubbuu isaanii kennan isaanii warra barbaraan jiraatu warri akki Abubakar Muusaa maqaan isaa har'aasitti hin ka'in guyyaa qubee kanaan waa katabuun dhowwaa ture halkan ijoollee walitti qabee ammayya ammumaa ajjeese abbaan addeessaa aduudha dooyyee toduu odeesse bakkaaf bafakkoof qofa boraatii qofaa barbaadu bareeda birraa barana badduus badeensi barbaada caalaa caamaa fi mucaa caamaa sana kan utuu mucucaan cehee cuncuna coree miiccee cuunfee micciiree coqorsa caffee caamaa isin cufti cadhisaa caqasaa jechaa ijoollee barsiisaa Abubakar Muusaa leenca dhiituu humbannaa ajjeesanii waraabessi nyaate dargiitu ajjeese Abubakar Muusaa Sheekh Bakrii Saphaloo warri kun warra ijaajjee ilmaan haraamuutiin mormee qubee isin har'a jettan kana qubee isin akka har'a qoosaatti barattan kana nuyi halkan dukkana keessa dhokannee bara akka ni ifatti ba'uu fi warra akka Abubakar Muusaa fa'itu warra akka Sheekh Bakrii Saphaloo fa'itu lubbuu isaanii kenna. Qubee amma jettan kana Dr. Hayilee Fidaa ammayyuu Waaqayyo lubbuu isaa lafa qabbanaa haa kaa'u. Hayilee Fidaatu qubee kana fidala isaa akkamitti katabu isa jedhe kitaaba hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhe baasee ittiin katabamuun calqaba. Sana dura immoo abbaan Gammachiisaa Oneesimoos Nasiib fidala Habashaatiin jechaan fidala Saabaatiin katabaa turan. So afaan Oromoo aadaan Oromoo bu'aa baay'ee keessa darbee as ga'e. Bara Haile Sillaaseetiif bara Dargii namni katabbii afaan Oromoo wajjin qabame hin du'a. Daaluu Baqulee Saamunaan akka Qaabatoo ilmaan Arsii waggaa 3 qubee afaan Oromoo wajjin qabamtan jedhanii kofalee irraa qabanii gobbatti waggaa 3 hidhaman. Qubee afaan Oromoo wajjin qabamtanii duwwaadha. Daaluu Baqulee har'a lubbuun jira. Saamunaa dhaqqaboo lafanii jiru hin beeku. Ijoollee Arsii, leencaa Arsii, ijoollee qubee afaan Oromoo dhoksitee bara Abubakar Muusaa sanaa halkan dukkana keessa warra barsiisaa turedha warra kun. Warra akka Phexros Jaarraa, warra akka Ashannaafi Waddeessoo, warra Waddeessoo Jaarraa, leenci ilmaan Arsii, warri Utawaayyuu, Wadhaansootti hin qabee, Ashannaafi Waddeessoo jaarsa waggaa 70 torban 3 garakan. Nuyi kana sodaannee bara Dargii fi bara Haile Sillaasee waan katabne qubee waan katabne dhoofsinee qaaliidhaan
mataatti qabannee ulfaataan Dr. Nagaasoon addana jiru bara 64 Dambidolloo irratti akka itti nafxanyaan Oromoo irraa lafa fudhate walaloodhaan diraamaan dhiyaate diraamaa sana kan katabe ana ture yeroo amaartichi gaafa sana afaan Oromoon beeku Oromoon afaan Amaaraan beeku yeroo waliin makanii dubbatan lafti kun lafuma abbaa isaatii kan inni abaabayyuudhaan irra ture nafxanyaan dhufe lafti kun hazaaree jammaruu yahuu kan gooti ትእዛዛን ብቻ ለዋች ጉባታና ከሀገር ግዛቲ ሁለተኛት ድረስ የሞዮኛቷሞ ይግባኝ ፉቴ ደርቢ ቢሞኩቲ ይገዳል ኦሮሞች ላው አፋና ማራም ደጉ ማታ ተነምቾ ከንብቢ በርባቱ ለፋባቴኛ ማሳጆኔ ከኛ ሳሙስ ከንባቱ ጎርጊሲ እንሸዳቱ ከንገድነ ያዱ ይገዳል Orgisi wakasan yachu tabaye. Pokwa sinera hatatawi kere. Tizazi mangisti da yellowum kere. Anekani sihumu yo barbate kere. Yo kuli sitkenna na ficha ai tofafi kere. Ligedan. Warra jita kenye haramo jarana. Lafuma bakenya masajo lekenya ketefu gustana iratan sigoba meko tira lafaf lafe ofi wajinduun sera karadense ebo ko bakarajeda Oromon gafa sana wanjaganya makacha bitabe wanjadan kadambe lafa ofi ebo duman eda eja Lafani cilami cakiti mentegane okacijan kaba apa nafar ke faidi tibane kesia karaba kata rotingge nyam na chanudiatu dani casidadan sedama kubonyatu karani sangge nyam na chanu kani hagabamu kutuje dani ciza fasana manasari dakewa manasari kana farangi tu kewa ta arkani kewa made ida kukubi kewa manasari biso bunyani tidak dibute orang dicakana arti manggesi ala wakah kadabannya ende tasan nekate nubusen lamtanya tiga jam itu abehu kahagar kerja kedanya polis baru kawas gajung satu kebakurannya jani namicha polisi incama bana korati dan ilikafu de karchalle bus karchalle gize katarochegu firdi ninjiru wagasa di karchalle kae ilman sama na beloite achi kae karchalle kae gera jigudide karchalle jigudide mutubanche homi kan abanche odesa Jar tindu udide jar sayan mabadesa fluwasi udide kanalaga walkesa wala guban hurrida ayade kamucapo ishefinyam hurrida karachellen dukkana nutukesa kopana karchalle yakarkisa polisi yakadisa Uya golfe katisa halkana kakanyisa adun inam badisa matukesa gachisa Jadi karchalle sidama tae dera wani Oromo hinatin hinjut tabbi innitin adin hinjut ijoolleen qubeen tolatti argame jettanii yaaddan qubeen tolatti hin argamne ijibbaadha Oromoon utuma barumsi faranjiyyuun ufin barumsa ofii qaba soraa biyyoo soraa sororoo saaqeani soraa biyyoo barqaa wadabii diilee dagaa soraan badde sororoon subbaan badde gochii boddee bade gorsa wallaalee Oromoon gaaraa mukatti bade gaafa jedhaniis
Inni kunis waanuma barumsaati waan ittiin Oromoon seenaa walitti dabarsu ture. Awwaadide alaabaan tapha dide burreen marrachuu dide afaan sooddaa yaa'uu galaanni dide waan gubbaa ejjuu dhaddachi dide gaafa jedhu sana waanuma ittiin ijoollee isaatti seenaa dabarsu. Leenci akka Abubakar Muusaa, leenci akka Sheekh Bakrii Saqaloo, leenci akka Girshaa Aagaa, obbo Girshaa Aagaa warra Gimbiiti. Ijoolleen isaa amma Isaayyaas Girshaa kan jedhamu tokko biyya Ameerikaanii jira. Yoonaasii yaa fakkeenya Xaaliyaanii yoo barbaadde bayi birraa ganamaanii yoo didde si waraanna eeboo qaramaanii kan inni jedhe gaafa afaan Oromootiin dubbatinaa jedhanii. Wal'aansoodhumaan dhufnee as geenye. Wal'aansoodhumaan dhufnee as geenye. Gaafa Amaarri lafarraa fudhatee loon gadi bobba'ee gambaliin gahuu dadhabee ol bobba'ee Cilaaloo gahuu dadhabee Arsii maal jedhe loonni Arsii maal jedhe ol bobba'ee Ciliyyoon hanqatu gad bobba'ee gambaliin hanqatu diinni waan haamure haa rakkatu. Warri Arsii as jirtan nan sobe moo dhugaan dhaadan. Isa dhugaayyuu hinneen fixu kanaafuu Oromoon isa dhugaayyuu hinneen fixu kanaafiyyuu wanni soban hin jirtu. Oromoon kan jedhe lafa dhugaan hin jirre nagaan hin jiru jedhe. Warri waa'ee nagaa haasa'an dura dhagaa barbaaduu ture. Yoo dhugaan iddootti hin deebi'in nagaan iddootti hin deebi'u kana dhufa qabaadha. Leencaa akka Haayilee Fidaa akka lubbuutti qabanii dhoofsanii nama qubee har'a ilmaan keenya itti guddattu kanaaf yayyaba buuse hirmaata dubbii afaan Oromoo jedhe. Kana Haayilee gargaaraa ture gaafas maqaan isaa Mitikkuu Tarfaasaa asii Jarmanii dhaqee Mitikkuu Tarfaasaa namni jedhamu. Isa sin ajjeesanii quba qabaadhaa. Mitikkuu Tarfaasaa sin ajjeesanii. Dhiigaan addana geenye. Dhiigaa addana geenye. Ani har'a kanan dhufeef waraqaa katabadheen afaan Ingiliishiitiin isinitti dubbadha jedheen dhufe malee waan nama dubbataa jiru kana dubbachuudhaaf itti qophaa'ee jiru. Waan nama dubbataa jiru kanas anamitti kan dubbataa jiru dhiiga namaatti dubbataa jira quba qabaadha. Abadan Oromoon abadan garbummaatti hin deebi'u kana quba qabaadha. Hundumti keessan baga nagaan dhuftan. Baga Waaqayyo nagaan isin fide. As keessa dubbii funaanuu warri dhuftanis yoo jiraattan baga nagaan dhuftan. Ulfaadhaa.